Nageenyi waan hundaan olidha. Tokkummaa fi guddina biyya tokkoo keessatti nageenyi shoora olaanaa qaba. Dhalli namaas waa'ee mirgaa fi dirqama isaa cinaatti bu'uura dimookiraasii dagaagsuun dursa hangaftummaan nageenya isaa eeggachuudha. Hawaasni godina Harargee lixaa magaalaa Ciroo FBC'n dubbisee jiruuf jireenya hawaasaaf nageenyi murteessaa ta'uu aadde Ikimiyaa Ibraahimii fi aadde Neeyimaa Shee Adam dubbatu. Nageenyi murteessaadha. Yoo nageenyi jiraatee bobbaanee gallee hojjannee galla. Nageenya kana keessatti gaayaa'u hawaasni keessaafuu ifumaafuu nageenya ofii eeggachuudhaaf sadarkaa adda addaatti ijaaramnee nageenya keenya eeggachaa jirra jechuudha. Nageenyi waa hunda caala faayidaan nageenyaa tokko lama jennee fixuu hin dandeenyu jechuudha. Yoo nageenyi jiraatee dubartiin gabbaatee bobbaatee galtii hojjetattee galtii waan qabdu mana keessa bilcheeffatuufu yoo nageenyi jiraatiin hin danda'amu jechuudha. Nageenyi bu'aa guddaa qaba jechuudha. Nageenyi biyya tokkoo bu'uura'uun wal qabatee daa'immanii fi dubartoota irra dursa miidhichi kan qaqqabu yoo ta'u hawaasnii fi dubartoonni nageenya buusuu irratti dirqama ba'achuu qabuun yaada jiraattotaati. Dursa nakkoon nageenyaa yeroo uumame dura kan miidhamu dubartoota jechuudha. Dubartootaa fi daa'imman. Kanaaf nageenyi dubartoota irra miidhaa guddaa fida waan ta'eef dubartiin gahee guddaa qabdi jechuudha. Nageenya fiduu keessatti, nageenya mirkaneessuu keessatti gahee guddaa qabdi. Dubartiinis gahee isii baachaa jirtis fuula duras baachuu qabdi jechuudha. Rakkoonni uumamaa rakkoo san battalumatti dhaamsuudhaafis wanti hin ijaaramiin tokko rakkoo san nama san qabuudhaaf illee ni ulfaataa jechuudha. Bibittinnaa ifaa waan ta'eef jecha yeroo ammaan tanaa garuu ijaaramni sadarkaa gandaa fi gandaa gatitti jiru kanaa wajjin ol qabatee uummanni bulchaa araddaa isaa wajjin milishaa araddaa qaama nageenyaa araddaa jiru wajjin waliin ijaaramuudhaan sadarkaa araddaatti iddoon rakkoon sadarkaa araddaatti qunnamutti yeroo sanitti informu godhuudha. Rakkoowwan gama nageenyaatiin dhufan furuuf hawaasni hunduu gahee isaa baachuu cinaatti nageenya mirkaneessuuf shoora olaanaa baachuu qaban yaada jiraattotaati. Rakkoo yeroo uumamtetti yeroo sanitti eeruu kennuun qaama nageenyaa keenya cinaas dhaabbachaa jirra jechuudha. Waa hundaanuu jechuudha. Dubartoonni keenya ofirraa eegallee kallattii adda addaatiin milishaa keessa jiru gaachina sirnaa keessa jiranii nurraa eegalee jechuudha. Jirra jechuun nutummaanu. Kanaaf nageenya keenyaaf dursa qixa sirriitiin nuutu dhaabbatee jira jechuudha. Dubartoota keenyaatu qixa sirriitti ofirraa eegallee eeruu adda addaa kennaa jirra jechuudha akka magaalaa Cirootti. Irra deemnee ilaallaa fuula raaguu qaban agarree milishaa wajjin taanee qaama poolisaatti dhiyeessinaa ni ilaalaa ni sakattaa ka rakkoo qabu qaama nu olitti ol dabarsaa ka rakkoo hin qabne nutu laalletti ta'ee gaggeessinaa kufaatii guddaan nurra gahee ka dabarteewu amma immoo nagaan namu bubbee mana isaa galaa jechuudha. Siyaasaaf odoo hin tahiin nageenyaaf jalqaba dursa kennuu danda'uu qabna jennee hojjechaa jirra jechuudha. Sadarkaa adda addaatti sadarkaa adda addaatti ijaaramu keessatti halkanillee bobbaanee nageenya keenya guddaa odoo hin tahiin xiqqaa odoo hin jeen bobbaaneeti nageenya keenya eegsifachaa jirra eegaa jirra jechuudha. Murteessaa waan ta'eef jechuudha. Hawaasa aanaalee fi ardaalee godinichaa dadammaqsuun hojiiwwan nageenyaa hojjetamaa turuun caalmaatti hawaasni hojjechuu akka qabu hoogganaan bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Ciroo obbo Shee Adam Hamzaa akkasiin nuuf qoodu. Ummata keenya naannoo keenya nuutu baraara nuutu eeggata kan jiru qindeessineeti karaa nama jalqaba akka araddaa afraniititti nama 3,070 wayi kan leenjii kana leenjifne nageenya magaalaadhaa waara godhuu qabne jennee kan leenjifne irraa ka'uudhaan kaayichi isaa immoo ummata isaa qeeqeetti akka eeggatan gochuudhaan sodaa tokko malee bobba'ee galuun karaa tokkoon shakkii tokko malee uummanni illee yaadarra kennuu danda'a kana gama keenyaan. Kantiibaan magaalaa Ciroo obbo Ahmed Nur Usmaan hojiiwwan gama nageenyaatiin hojjetaman bal'aa ta'uu kan kaasan ammas hawaasni xiyyeeffannoon hojjechuu qabaa dubbatu. Keessattuu gaachanni sirnaa bara kana hojiiwwan gurguddaa hangana hin jedhamne baay'ee hojjeteera. Poolisiinis hojii garaagaraa irratti bobba'uudhaan rakkoon nageenya Oromiyaa lixaa Oromiyaa gara bahaatti yeroo garaagaraatti uumamaa jiddugaleessatti uumamaa jiru sun tokko yeroo takkaaf rakkoo nageenyaa tokko malee magaalli keenya sochiin diinagdee isii osoo hin gufatin sochiin nageenyaa tokkollee osoo hin gufatin halkanii guyyaa magaalaa yaaddoo tokko malee namni bobba'ee galuudhaan guyyaas galgalas hojjechaa jiran ta'uu isaati rakkoon nageenyaa tokkollee magaalaa keenya keessatti illee ollaa kanatti illee yeroodhaaf hin jiru. Godinni Harargee lixaa godinaalee hedduun waldaangessitu yoo taatu hawaasni caasaalee nageenyaa waliin qindoominaan akka hojjetaa jiru ittaanaan bulchaa godina Harargee lixaa obbo Tashoomaa Kabbadaa dubbatu. Sochii uummanni godinaa nageenyaaf qabu cinaatti qaamoleen nageenyaa sarkaan jiranis godinarraa kaasee amma gandaa gadittis akkasuma haalli jiru caasaan wal dubbisee haalli nageenyaa karaa tasgabbii qabuun haala isaatiin akka
turuuf taasifamee jira. Kana malees qindoominni qaamolee nageenyaa, qaamolee siyaasaa fi uummata gaarii waan ta'eef sadarkaa gaariirra waan jiruuf rakkoolee darbee rakkoolee xixiqqoo uumamanii fi haala daangaa irrattis keessoodhaanis rakkoo xixiqqoo uumaman dafanii yeroo sanitti furmaata kennuudhaan hangammaa haalli godinaa karaa gaarii fi waan gaarii jedhu jechuun ni danda'ama.